السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. بقى جرات دكتور ركيسن هرّا واي فلنو كجبا مالي فلنو متي نما أوفيساتيف أوفين أوف درجمو جهرا ديك دمي تقفا كيسا أرجو كوتيف قالتك يا واككي أمري كون عاد إيرسي وعندنون أرجوتا أما اللبونجرو مالي وجتن فلنو harraga geeffamu irratti waan raajii baay'ee arguuf teessu. Hayyoonni Oromoo tokko filannoo keessan jiran wanti garaa kan koona gubu suuraa kaleessa malee dheengadda paartii mormitootaa wal gahanii waliin mari'atan jedhee Abiyyi ofiisaatiin poostii godhe tokko irratti suuraa Biraanuu Naggaadha akkana deemu jedhee kolfaa aangaa'otni Amaaraa hundi irratti fataa jedhanii jiran way argeetan Jawaar Hamzaa Booranaa Mararaa guddinaatiif baqqalaan fuuldura koo dhufanii innaan taa'ee qophaa kiyya baay'ee tokko natti dhaga'ame. Ayi dhiiga qeerroo 5,000 nama akkanaatiyyuu aangootti ol nuu baaste jedhetan quba nyaadha. Oromoon abaarsa qabaa laatan jedhe garuu Oromoon abaarsa hin qabu. Wahiif nu fattanaa jira. Rabbiin gaafa waan tokkotti nama baasuudhaaf jedhu si fattanu malee waan gaariitti hin baasu dhugaan isiniin jedha. An har'as boris filannoon kun maqaa filannoo iyyuu jechuun hin barbaachisu. Abiyyi wanti inni baajata kana hunda baasee birrii kana hunda kassaruuf maaliif barbaachise namni isaan morku hin jiru. Akkuma suuraa taampeenaalii irratti argitan kana ofumaa isaatiif qophaa fiigee ofii isaatiif injifate ofii isaatiif inti jedhe maaliif birriin buunariin baajatni baajee filannoo reedhee waa hunda maxxanse darbinee jirra dirqamaan biyyattii bulchuu barbaadna nuti impaayera abbaa irreeti jechuu barbaachisa ture. Yaa Oromoo nuti har'as boris duraanis kara fuuldura dhufuuttis kan nu bulchu Jawaar Mahammad qofaan hoogganamaa jira. Marroodha mariin sabaa kun laman jabeeffadhu filannoo kijibaatiin hin burjaaja'in. Woboonis har'a waan ajaa'ibaa hojjetadhee yaada filannoo kijibaa kana irratti ajaja inni dabarse baay'ee tokko natti toleera. Oromoo taatee namni filannoo kana irratti haa argamtu tarkaanfii irratti fudhatamuuf sumaa fi suma qofatu itti gaafatama jedhanii jiru. Ajaja bareedduudha. Oromoo taatee tokkoon kee dhaqxee biltsiginnaan filadha jettee achirra garmaamisii booda gaafa tarkaanfii irratti fudhatame. Of komadhu. Woboota akkana na godhe maal akkana na godhe gaafa Oromoon akkana obsaa dhaqoo arbii maal ta'e jedhan. Isiniifan dhiisa sinuun beektu biyyi deeggadde. Yaa filannoo wallaahi waan ajaa'ibaati. Ilaan akka kan gootitti takkitti Jawaariin ala namni biraa Itoophiyaa bulchaa jedhee yaadeen beeku. Jawaar mana hidhaa jirutu Itoophiyaatti bulchaa jira. Isamma mootummaa an biyyan bulchaa asiif achi deemee shamarranoota bushtii fayyummoo TikTok irratti Abiyyi yoo dabarre maskaramitti wal argina yoommoo maal ta'a. Ijoollee akkanaatu jaalala isa duudaadhaan dhiira gowwaa waa tokko hin beekne shamarraniif jedhee biltsiginnaa jala fiigutu filannoo jedhan malee Oromoon erga dammaqee nama isaaf ta'u filatee marroo bosonatti jabeeffataa ittiin hoggansa keenya Jawaar Mahammad jala deemuu eegalee bubbulee jira. Nuti hayyoonni nuti qabnu mana hidhaa jiru. Oromoon hidhaa jira, ajjeefamaa jira, karaarra harkifamaa jira. Nama na ajjeesu akkamittiin filadhame kan na dhibu. Rabbiin nama zulmii hojjetu mootummaa zaalima hin deeggarinaadha. Keessattuu warri amantii Islaamaa ta'a. Amantii koonan jaalladha. Mootummaa zaalima bara isaa keessa namni ajjeefame adda baabayitti namni waamame rashanamu deeggaraa. Filannoo dheettanii sifachi garmaan seetanu kan akka kolfisiisan. Of dhamaastu amantii dhiistanii sababa namicha zaalima kanaa. Maaliif mallasiin maskiidatti du'aa itti kadhatamee abaaramaa ture sababa zaalima ta'eef malee koo namni Abiyyi inshaallaa Oromoo ta'u Amaaraa ta'u maal ta'u nuti nama miidhu mormaa turre malee namni biraa Oromoo keessaa isa ba'u dhufee kan biraa na haa miidhu sanan deeggaraa jechuun miti. Kanaafuu filannoo wayituu hin jiru har'a gadi bahanii egaa miidiyaa boqqolloo jiraatiin egaa sagalee akkana ta'een sagalee kennameen paarlaamaa keessatti akka manni mirkaneesseen sagalee guutuudhaan 98.2 argachuudhaan paartiin biltsiginnaadhaa waggaa 10 karoora baafate galmaan ga'uudhaaf baga gammaddan kanuma wanti biraan jiru. Durumaan ootuu filannoo kana gaggeessinutu akkas jedhaniis namni itti amane hin jiru. Warri itti amane akkuma sanatti jaame duukaa deemu akkas jechuu irraa mala ture.
otu akkas jedhanii irraa bareeda. Filannoo dhaqanii baajata kana hunda baasanii dhaqanii uummata istaadiyoomitti gadi guuranii waanuma hin jirre diraamaadhaan of xaxaa ooluu irraa dabarree jirra dirqamaan isin bulchina khalaas. Yoo abiyyiin ta'e harmee kootu waggaa 7tti ati nu gosa naan jette. Sababa kanaaf waggaa 11 suusii aangoo harmeen kun itti himte bahachuun qaba maaliish isinuma fixa. Otuu jedhee oromookoo bar miskiinaam akkasuma gadi baanaan bakka nu bulchi khalaas kaayyoo harmee keetii galmaan gaadhu ni jedhani. Oromoo miskiina akkasiifaa jira. Warri amma abiyyiin jala fiigu warruma duruunfatee fiqiris kan maqaabaree akkama abiyyiin edama naamaan hin argee sanitti maradhee jedhu garuu inni har'a gabbahee maaloo jedhee jettee warra boosu miskiina akkanaa kanatu duruunfattee jaallatti malee namni waa'ee oromummaa keessa isaa jiru namni quuqama oromummaa qabu abiyyiin jala deemee abichuu koo maaloo koo jedhee hin yaadoon akka kootu wallaahi hin jiru namni of beeku hin jiru. Woboo jiraachuu kee hadha mirkaneessi. Gantoota irratti tarkaanfii fudhadhuutii garaanaa ilaalessi. Filannoon kun kan biyyattiin Itoophiyaa ittiin diigamtu akka ta'e mirkaneessi akkuma jedhaa turte. Filannoon wahii hin jiru wanti amma jarri Birhaanuu Naggaa paartiin silaa mormitoota jedhamanu aabin akka paartiin mormitoota jedhaman 4 kiiloo galanii jiru. Filannoo kana irratti yeequmsi ka'u hin jiru yoo Oromoon miidhamee jiru wanta kan biyyattiin akka gadalii keessa jirtu kana biyyoo irra deebistan malee jara kaaniif minxaafiin afamee 4 kiiloo seenanii waliin bulchinaa callisa silas kaayyoo abbaa keessanii galmaan gahuuf waan ta'eef isiniif jirra jedhamee ittiin walii galamee jira. Yaa Oromoo si qofittiitu bokkeetti dhiibame Birhaanuu Naggaa daratii sanaaf fe'eel akkanatti baate jedhee jira. Paartiin aabin akkasitti achi jira. Kan Oromoo eessa jira? Maaliif jeequmsi kaaree warri kaan jeequmsan kaasan minilik akkasitti ijaaramuudhaaf karoorri bahe. Barumsi kutaa tokkorraa Amaariffaan jalqabamuuf karoorri bahe. ኢትዮጵያ አንድነትን ጀደምቱ ኢትዮጵያ ትልቅ ነበረች አሁንም ትልቅ ትሆናለች እንጀደን ሱን የድሮ አባታችንን ስርዓት እንመልሳለን እንጀደን ሱን ዴቪ አጅራ ጀቹ ሰበበ ከናፍ ወሪ